Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo kanneen ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa bara 2014 ayyaaneffataa jirtaniin bagattiin sin ga'e jenna. Sagantaan keenya irraa dhimmoota lamatti fuuleffataa yaadannoo waggaa 20ffaa haleellaa shororkeessotaa fulbaana 11 bara 2001 Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessamee fi ayyaana waggaa haaraa fulbaana 1 bara 2014 kan Itoophiyaa keessatti ayyaaneffamaa jiru laalchisee jiraattota bittaaf gurgurtaaf gabaa ba'anirraa yaada walitti qabame. Kan sin keessummeessanii namoo daandiitii aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraatti dabarru. Waggoota 20 dura shororkeessonni xayyaarota imaltootaa kan Yuunaayitid Isteetsi afur butuudhaan magaalaa Niiwuork keessatti gamoolee waaltaa daldala addunyaa lama Waashingtan DC keessatti gamoo Pentagon haleeluun kutaa Pensilveeniyaa keessatti immoo xayyaarri butan kufuu isaatiin walumaa galatti namoota 2977 fixan. Haleellaa kana qindeesse hoogganaa Alqaayidaa Osaamaa Bin Laaden ta'uun battalumatti himame. Guyyaan shororkeessonni balaa hamaa kanatti dhaqqabsiisan fulbaanni 11 barana waggaa 20 guute. Gama biraatiin loltoonni Ameerikaaf kanneen biroon shororkeessummaatti duuluudhaaf gara Afgaanistaanitti bobba'anii turan waggoota 20 booda biyyattii gallakkisanii bahanii Taalibaan amma taayitaa qabatee Afgaanistaaniin bulchaa jira. Jiraattonni waggaa 20 dura gaafa haleellaan shororkeessotaa magaalaa Niiwuork keessatti geggeessame sana achi turan maal yaadatu? Namoota lama jaallanneen dubbiste keessaa tokko obbo Zinaab Abbaa Jabal Niiwuork keessa waggoota 50 jiraatan. Yaadannoo isaanii guyyaa sanaa kan isaan dubbataniin jalqabna. Ganama galapa. Istaak Exchange keessa Tourist and Education Department keessan hojjedha. Ani guyyaa sana ganama galeen waa hunda qopheessaa jira. Tuuristiin ganama osoo dhufanii salphiitti dhaabbatu ollituudha. Kana jennaan an dura bu'ee nama lama taanee nuyi kana qajeelchuu TV bannee jennu walitti rakkatanii aksidentii rukuteera kan jedhu the first argine. Aksidentiin moo'ii jennee badaa hin naane after 15-20 minutes inni lammataa dhufee dhahe. Amma fiigichaan achi keessa manajeriin dhufee asii bahaa jiranii tuuristii hundaa ganama sana gadi yaafnee jarri immoo hin beekanu. Gadi bahaa jennaan akkatti bahanuu hin beekanu. Akka jarri achi bahanii deeman maaliifi Istaak Exchange keessa cufamaa jira ka aksidentiin argamee miti. Jara gadi baafnee barriin cufamee nus sarratanyaan gadi baanee ilaaluu dhalne. Barriin makeenya fuuldura iddoon World Trade Centeriin kuni. Fageenyaan mamii ta'a lafa isin hojjettanirra? One block, blookii tokko. Gara meetiraa 50? Baanee dhaabannee isa namni kufuu isa namni gubatu dhaabannee ilaalaa irra nama danuu hojjetu. All of a sudden bildiingiin kun dhufee xaaxa'ee samaa irra ol ka'ee samaa gurraachessee gaaraa gadi nuuni lafatti gadi bu'u nu hunda irratti bu'eegaa dhufe. Katamaan Manhattan sun inni ifaan aduun sun dukkanaa'ee karaan nurkaa badee daaraa taanee namni kan kufee walirra deemanii maal jedhanii caccabnee achi Istaak Exchange keessa nama biraatiin galchanuu nu bananii nu ol galchanii nu Florida. Achi lixxan? Achuma hojjedha amma deebi'een achitti baqadhe gaa. Inni siribu ala nu ollinnu tuuristiin tokko dhufanii nu wajjin ol lixanii suuta'ennee bootaa kenninee fi jara istiriitii goonee gadi baafnee booda akka jarinee manu taasifne. Achumaanii all day achi oollee manni nutti cufamee daaraa ta'ee dhagni keenya hundi daakuu ta'ee galgala gara 3 o'clockitti waaree booda mana keessanitti namni hundinuu akka galanu hamma nu isinitti dawwallutti hojiin nuuf hinaa jedhanii gad nu dhiisanii amma manatti galuuyyuu training hin jiru transportation hin jiru miilaanan deeme from Wall Street to 42nd Street. Ammam sin fudhate? Sa'a tokko caalaa natti fudhateera. Yeroo gamoo sun hundumtu caccabee lafatti kufee awwaara uffanne jettanii baqachuun hin oolu. Yeroo baqattan kufuun faan turree walirratti. Kufee namni danuudhaan mucaan naa wajjin dhaabannee ilaallu hiriyaan koo kufee namni irra deemee achi akkamuu taanee harkifnee ol galchinee trading floorii irratti dhaqee ciisee achi first aiding kennameefi nama danuutu miidhame. Hundayaan nuti kan koyyuu na biratti kufee otuu baqatu nama danuu kukkufee caccabee walirra deema ala namni kufe immoo namni hundi irra deema. Kanatu bada biyya nama miidhe achirratti feesreediin dhufee booda hospitaalota geessanii achitti akka matee fayyeera inni duudha.
Egaa yeroo balaan inni jalqabaa dhufe sana isin waan cimaadhaan seene. Dubbiin kun waan ajaa ta'uu booda nu gale malee accidentii wayii seene. Amma ala inni lammataa dhufee dhahu sana this is a dangerous something is happening. Kana caalaa dhufuun hin mala kan jedhu hunda daafnee faamiliitti dawwaluu maal jechuu amma ijoollee kan koo sila aratu dhufee ifaan fuudha. Dhufaan jiru jedhee sana haadha manaa kootti dawwale jennaan isiin aftaawun hojjetti ayitee ijoollee fiddee manatti na eegde galgala malee sila ana ture fuudhan ture. Waajiraa ba'anii. Hojiirra baatee egaa hin fakkadama gaafa sana alaa dubbiin kun dhagahamu faamiliidha akka mana keessan eeggataa ijoollee keessan qabaa jedhanii isiinis baatee dhufte ijoollee fiddee manatti na eegde an galgala egaa kana hunda deemee dhufee baabura keessa deemee dhufee yennoon baabura keessaa bahee safara ga'u namni hundi maal taate achi hojjettanaan jedhaa nikaan natti kolfaa nikaan naaf hazzanaa. Daaraa uffattaniitu. Daaraadhuma ta'e kan wanti hundi nutti kufe. Rabbitu na baase malee inni kufe suni mataa keenya farratti bu'ee oole. Diin maal ta'e 90 digirii achumaan lafa dha'e inni. Isa xaxxaa ta'etu deemee nama dha'e. Ija namaa miila namaa tokko jira kan dhagaan faca'e jira miti. That hurts a lot of people. Fire departmentiin poolisiin achumatti nu ilaalle nu biratti dhumanii nu rabbi hambisee achi gan namni danuun kan nu wajjin achi hojjetanu World Trade Victim jedhamanii tikeetiin nu kenname waan balaan kun nurraan ga'u dhaynee ilaalamnaa namni yoo simtamii isaa kaansarii yookiin developii waan kana qabaate permanently achi taa'ee akkamatee compensation kennamaaf akkamatee if they don't find anything. Every now and then you go and check yourself. Naqaadha. Kun egaa awwaara waan gubataa daaraa sana funyaaniin fudhachuu kan fafakkaateeni yoo qaama keessan keessatti rakkina uumeera ta'ee jechuu. Exactly. Kanaaf amma wana gaaggaatti kottu jedhu na laalu waaqni na gargaaree amma wana nagaan uuman jira gaha. Asirratti obbo Zinaab lafti hojii keessan sana balaa sana booda deebitanii deemuu iyyuu yaaddofne? Yaaddofneerra jarrinis deebi'anii raayidha waynu waamne torbii tokko cufameeti torbii tokkoon booda lafti sun xaragamee maskootiin xaragamee deskiin xaragamee kompiitariin xaragamee itti afuufamee maal jedhamee deekooras baat deebinee akka duriitti hojjechuu hin dandeenye raayidha way suutennee biildii godhaa dhufne malee danuu hojjechuu hin dandeenye. My department was closed because of that for permanent. Departmentiin ani ittiin hojjedhu suni ergi balaan sun bu'ee kun argame lammata deebi'anii hin banne achumaan cufanii nama danuu kan achi keessa hojjetu horii isaa kennanii isa xurootaa baasanii isa compensationii barbaadu compensationii kennanii fi nama hunda gaggeessan very limited qofa deebisanii qaxarame. Isinoo? Anis nan ba'e anis. Maaliif kun ta'e? Maaliif tuuristii namuu hin jiru ammuma hin jiru tuuristiin dhaqee tireediin filoorii dhaabbatee ilaala dur ennuu nigdiin sun hojjetamu fooqirra dhaabatee ala jarri nagadanuu ala jarri baayinsel jedhanii iyyanuu ala olii gadeemanuu awurooppaadhaa dhufee eeshiyaa dhufee chaayinaadhaa dhufee nama 3,000 fa'i dhufa kan ilaaluudha amma they cannot have that. Kana hojjechuun hin jiru achumaan cufanii dipaartimentiin kun achumaan cufamee amma wanan qabansu. Asirratti obbo Zinaab egaa kurrifannaa guddaa ture addunyaaf iyyuu Ameerikaa yookiin Niiworkiif qofan turre isa booda jireenya akkamitti itti fufe? Baroo jette ani ergiin achi adeeme kompenseeshinii naa kaffalaniiru. Achi ka'ee tiriitmentiin fudhe. Maal waa hunda keessa deemee ilaalee saalaan nagaa ta'ee fayyaa ta'uu kan koo argee jedhu hojii biraa appilaayi godhee hojii biraa gadaachuma safara sana keessatti hojii biraan hojjetaa jira. Since then ergi gaafa sana asii hojiin kan koo hojii biraatti geeddareen achi hojjetaa jira. Jireenyi uummataa hoo ammam jijjiirame waa'ee balaa kanaaf? Balaa geeddarame namni. Nama alaa dhiisinuu kan achi waggaa danuu wajjin hojjenne godha arguu hin dandeenye inni kaan Niiworkii bahee deemee inni kaan Filooridaatti galee inni kaan faamilii isaatiin karaa bahee nan beekama kan sababa horii kan achi bahee hojii dhabuudhaan ijoollee isaa dhiisee warra isaa dhiisee kophaatti kan hafee jira rakkina danuutti fide ibindoo kompenseeshinii illee haa kennanu malee faamilii biratti rakkina danuu fideera ijoolleen nu wajjin hojjetamu danuu. Karkara baanii tokko
jajjabaatanii dhaqanii waa tokko jalqabaniiru gara caalu bira kanarra bu'aniiru ala sana. Isinoo achumaan tura jettanii maaliif murteeffattan maaliif hin deemne? Ani erguman biyya kootii dhufe Niiwoorkii nan jira Niiwoorkii nan dhufe Niiwoorkii baheen beeku Niiwoorkiis nan deema jedhee takkaa hin haasofne safarri nuti an jiruyyuu galeen beeku safaruma tokko keessan ta'a amma wanaa waggaa kana hunda. Waggaa meeqa? Waggaa 50 geeroo. Niiwoorkii keessa erga jiraattaniim? Ijoolleen koo asitti dhalatanii guddatanii nu hundinuu akka gaarii jirra koominiitiidhaanis bareechinee wal bira jirra jiruu ajaa hin jiraadhu akkuma gaarii hin jiraadha wanti asii na baasu badaa hin jiru jedheetuman hasabe Niiwoorkii wal bareera jechuudhaafan jaalladheera. Amma naannoo balaan sun ga'ee lafa waajjira keessan durii yeroo argitanii gamoo gurguddaa ijaarameera garuu maaltu isinitti dhaga'ama? Nan deema karaa sana stock exchange biraa lan darbu akka durii oopinii miti durii makiinaadhaan bira darbita bitaatti mirgatti jala darbuu dandeessa amma karaan cufamee isumaayyuu poolisii dhaabatee eega karaa sana makiinaan hin ba'u because of security purposeedha jedhanii kana hojjetanii hangeen karaa sana gizee hunda nan bahaa lan dhaqee jara security dubbicheen salaamataa jedhee bira darbaa I go around the building nan laala nama an beeku yoo arge nan dubbisaa namni an beeku illee badaan jiru tokko bichuudhaaf badaanatti tola safarumti suni I love it waggaa 19 hojjeddaatti. Kun hundumtuu darbee waggaa 20 ta'e. Niiwoork har'aa fi Niiwoork yeroo sanaa attamitti ilaaltu? The big difference waajanuu jireenyi haala sanaa badaa easy wayii ture. Salphaadha walitti deemaa walitti dhufaa wal dubbisuun maal jiraa ergii balaan sun bu'ee ka'ee safarri sunis namninis fiigichis jarjaruunis tu itti danaataa dhufe insecurity wayii ta'aa dhufe akka duriitii miti. Ofirratti amantaatu hin jiru. Yaa biqiluu insecurity ta'aa dhufe. Amma safaruma sana hojjedha badaarraa fagoo miti. Bulookiinuma hunda keessa amma security danuun arga. Poolisii bulookii san arga amma iddoo hunda. Ijoollee abdii kana bareechitee safara ajaadha jettee wamtaatti hammatti hin jiru. Wamta ajaan badaa hin jiru ala sanaan argitu. Nagaadha ala sana hundinuu. Amma jinnee waa danuudhaaf eeguu danuu jira hin sodaatu. Isa qofaa miti. 26 Federal Plaazaanis achi jira wal bukkeedha safarri sun. Big building. Kan immigration kan social security danuu jira government office kana jennaan bareechanii eegu safara sana kunii fi inni durii badaa walirraa fagoodha. Sanbata har'aa kanaa waggaa 20ffaa isaatu yaadatamee oola maal yaadattu isin immoo? Kanan yaadadhu isa an achi dhaabbadhee nama achi kufu laalu nama fooqii irraa gadi kufu isa laalaa dhaqee all of a sudden explosion building sanaa ka'ee the whole downtown Manhattan coverii godhee hundarratti quttoon daaraan balaan nurratti bu'ee dhagaan namatti kan dha'u isa namni iyyu isa namni fiigu kanatti ija kootira jira amma inni yaani laal guyyaanuma sana aduu sanaan wal arguu hin dandeenyu fiigaa achi keessaa kan nu baane namni inni kaan kufee wal harkisaa deema kanaan fayyadatti beekamu tuuristiin dhufee utaalee stock exchange trading floorii keessa galee baasuun rakkina nutti fidee gadi ba'uudha laftuu hundi dukkan gadi ba'uu hin dandeenye quttoon isaas akkanaati miti maskootiin keenya hundi quttoo qofa ta'ee intarneetti mul'atama. Awwaara qofa hundisaayyuu baga rabbi nagaadhaan na baasee nama danuus nagaadhaan baheera kan miidhame gaazama danuudhaan gaafa sana by the way kan tusitti nu irraanfadhe hojiiyyuu argadhee achi keessaan biildinguma sana keessa floorii 21-22 irraa qabna stock exchange achirraa qabu about 6 months before that openingii ture hojii openingii wayii ture apply godhee hojii argadhe achitti transferiina gochuudha ala laalu horiin isaa differensiin qabu sakan koo samman hojjedhu yoo differensiin qabaanne maalin achi hojjedha asuman ta'a jedheen dhiise namni achirra galan suni namni achitti hojjetu jarri hundinuun dhuman ijoolleen keenya alaan kufu wajjin kufanii rabbin na hambise jechuu kootaan. Jiraataan magaalaa Niiwoork haasofsiisne kabiraan obbo Salamoon Guuttataa Ittafaa jedhamu akkasittiin guyyaa fulbaana 11 bara 2001 yaadatu. Guyyaa kana waggaa 20 dura dukkana ture yeroo September 11 biyyi lafaan beekaa
deebitee biyyattiin fayyite seeneen turre baay'ee dukkanaa'ee ija nagaatiin waliin ilaallu ollaa keenya wajjin ol sodaachaa turre qaba. Guyyaa sana addumatti ganama eessa turtan? Ani gaafa sana kutaadhaashii Itoophiyaa waggaa haaraa Itoophiyaa waan tureefi biiroo linnee garuu mana koo keessa taa'ee tuni kitaaba dubbisuu balaan kun ga'uusaa dhagee TV gaafan banee ilaalu abidda sana gaafa darbu dhuguma natti hin fakkaanne isa booddeedha gara naannoo sanaa dhaquu yaalee ilaaluu fi garuu hin dandeenye fuulli namaas gaariin turre akka kanatti yaadadha yeroo isaa yoo dheerate iyyuu. Lafti gubate suni waaltaan daldala addunyaa sun lafa isin jiraataa turtan irra fagoodha? Lafa jiraataa ture irraa fagoodha garuu lafa hojii koorraa baay'ee fagoo miti. United Nations keessan hojjechaa ture maayilii 3.5 yoo ta'e kan inni nurraa fagaatu. Egaa gaafas televizyiinii bantanii ilaaluu keessan dura namarraa dhageessanii? Yaa haadha manaa kootu bilbilee natti hime garuu gaafanii TV banee ilaalu yeroo awurooppilaaniin sun biildiingii sana rukutuun argee dhugaa natti hin fakkaanne fiilmiis natti fakkaate namoota achi keessatti beekuun yaadaa ture. Dubartiin wajjin hojjedhu nama Itoophiyaati Weezaroo Roomaan jedhamti kan wajjin hojjechaa turte. Mucaan ishee garuu maqaan ishee akka ta'e ammaan mataa koo keessaa badeera. Mucaan ishee achi biildiingii sanarraa akka isheen hojjettuun yaade mataa koo keessatti of course achitti duutesi. Ijoollee 2 qabdi abbaan qabanii ergasii hojiitti hin deebine dubartiin kuni garuu gaafa ishee waa tokko haasoftuu TV irratti nan arga malee dhugaadhuma ergasii jaan ol argineen beeku kana yaadadha. Egaa akka nama biyya namaatti magaalaa keessaayyuu iddoo akka New Yorkitti iddoo namni itti baay'atutti balaan yeroo ga'u sa'aatii sanarra yeroo sanarra daqiiqaa sanarra maali addan? Dhugaa dubbachuuf taanaan yeroo sana yeroon fuula namaa arguu biyyan keessa waggaa hamma kanaan isa booddee jiraadhu natti fakkaanne biyya kootti deebi'uu faatu mataa koo keessa dhufaa ture garuu sun ta'e nafee yoo nageenye. Yeroo battala sanatti waan sun ta'ee kutaa United States iddoo biraan dhaqee jiraadhaa jettanii yaaddaniittu? Well actually ani akkasii yaadne immediately wanti mataa koo keessa dhufee haadha manaa koo wajjin haasofne garuma Itoophiyaatti deebinaa kan jedhu ture. Isa haasoo keenya nan yaadadhaa isa booddee gaafa dubbiin qabbanaa deemee ilaalaa deemnu yaadi sun immediately waanuma yaadne malee irratti hin hojjenne. Haati warraa keessan manaa ala jiru turan jechuudha ganama san? Haadhi manaa koo yeroo narsiidha halkan hojjetti lafa hojiiti kan isheen bilbiltee natti himte. Of course anis immoo riba keessaa ka'een kitaaba dubbisaa ture. Tokkoffaayi balaa akkasii argeen beeku. Lammata immoo biyya guddaa kana irratti waan akkasiin dhufaa jedhee yaadne. Kanaaf waan keessa ture iyyuu gara duubaatti deebi'ee attamatti kan yaadaa ture yaadu na rakkisaa garuu baay'ee na ogoona yaadadha. Haati warraa keessan jiruu bulanii ganama qe'eetti deebi'uudhaaf karaan cufaa ture. Attamittiin gara manaatti dhufan? Haadhi manaan koo gara noorzii gara baadiyyaatti hojjetti. Manni keenyas baadiyyaa keessa jira. Maayilii 50 ol fagaata lafi jiraadhu. Gara keenyatti deemuun rakkina hin qabu ture. Garuu rakkoonsaa attamittiin deebi'ee dhaqaanoo nama alaati. Attamittiin deebi'ee namoota biyya kanaa wajjin hojjedhaa. Akkamittiin ilaaluu yaada jedhu kaasnee irratti mari'achuu keenya nan yaadadha. Egaa balaa sana namoonni geessisan keessaa kan biyya alaa waan jiraniif jechuu keessan? Dhuguma kan biyya alaa keessa waan jiraniifis tokko kana. Lammata immoo waan seenna dhibuu kan jiru ani areeda koo yeroo baay'ee muradhu. Haadhi manaan koo lakkii ati areeda kana murattu malee naan jetti. Dhuguma nan didee garuu karaa irratti gaafa na ilaalanii baay'ee na shakku turan. Kan biraa lammii Itoophiyaa balaa sana keessa du'ee jiru turan waan yaadattu jira? Namni ni yaadattu jiru garuu advaanteejiin namni biyya keenyaatti argate yoo jiraate guyyaan sun akkuma sila sittime guyyaa waggaa haaraa Itoophiyaa waan tureefi namni baay'een ofii isaa fudhatee mana ture. Gamoon rukutame kufee sun lamaan xayyaaraan jechuudha. Iddoo sana yeroo deebitanii argitan maaltu isinitti dhaga'ama? Dhugaa dubbachuuf iddoon sun isuma durii caalaa iyyuu bareedee miidhagee biildiingii hojjetamee bakka bashannanaa ta'ee miidhaga. Garuu
taaneef yeroo hundumaa gaafa naannoo sanarra darbu kan mataa koo keessa dhufu guyyattiidhuma gaafa sanaati malee biildiingii isa miidhagaa kana miti deebi'ee hojjetameera. Lamaan kana duwwaa miti biildiingii 50 oltu kufe garuu deebisanii haaraa ijaaranii. Egaa yeroos namoota biyya alaa ija addaan ilaaluun akkama turee har'a waggaa 20 booda inni kun jira. Dhugaadhuma yeroo sana gaafa yaadne booree guyyaa akkasii arginaa deebinee jara namoota biyya kanaa wajjin jiraanna jennee yaadne nama biyya kanaa yeroo hundumaa nan galateeffadhaa. Amma ollaa keenya wajjin nyaannaa wajjin dhunnaa wajjin gammannaa gadda keenya silirmaannaa deebineedhuma akka seenaatti waasofne malee rakkoodhumti kun waan jiru natti fakkaatu. Sababii sanaanii loltoonni Ameerikaa Afgaanistaan turan yeroodhumaaf waggaa 20 booda deebi'aniiru jechuudha. Gidduuma darbe kana keessa deebi'uu isaanii wajjin wal qabatee balaa ga'ee wajjin fooyyeen argame jira jettee yaaddaa? Akka nama tokkootti waraanni dubbiidhuma deebisee hidha balleessa malee rakkina hiikadhee yaadu rakkina uumedhee yaada. Kanammoo kan isin jechuu danda'u kun waggaa dheeraa waan mataa koo keessa ture. Naatoolli Afgaanistaan warra Ameerikaa inni biyyuma eessaatti iyyuu amma biyyi keenyas waraanarra jira. Waraanni kun dubbii hiikadhee yaadu yeroo hundumaa taa'anii haasawuun dubbii hiikaa guddina keenya kan agarsiisuu danda'u waliin mari'achuu danda'uudha jedhee yaada. Waraanni kun dubbii hiikadhee yaadu. Obbo Salamoon Guuttataa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinis galatoomaa. Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti jala bultii ayyaana bara haaraatti gatiin lukkuu yookaan hindaaqqoo tokko giddugalatti qarshii 500tti gurguramee jira. Jala bultii ayyaana bara haaraa 2014tti namoonni dubbisne kanneen gurgurtaaf bittaaf gababaan re'ee, hoolaa, qotiyyoo dabalee oomishaalee gosa hundaarratti gatiin dabaluu dubbatu. Magaalaa Finfinneetti gabaa horii Aqaaqii fi giddugala gabaa kuduraa fi muduraa Hayilee Gaarmenti deemuudhaan sochii gabaa ka daawwatte Tsaadaamtoo yaada namootaa walitti qabuudhaan gabaasaa nuuf ergitee jirti. Itoophiyaatti bara 2013 yeroo dhiyoodhaan asitti oomishaalee garaagaraa irratti daballiin gatii akka jiru namoonni bitanii fi gurguran kan raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsanii jiru. Obbo Tasfaayee Leencoo namoota giddugala gurgurtaa fuduraa fi kuduraatti qullubbii osoo bitanii haasofsiisnedha. As shunkurtii yooma gabaa kana ayyaanaaf waan nuti bituudhaaf nuuf. Shunkurtaan isa darbeerra baay'ee dabalata qaba. Barreen gaddaarra barana baay'ee dabalee jira. Wanti garaagaraa wanta akka hanqaaquus wanta akka lukkuus dabalanii jiru. Re'eenis dabalee jira. Gabaa barreen gaddaarra fardaa lafa wal caalu baay'ee. Shunkurtiin barreen gaddaa faasigaatti xinnoo dabale malee birrii 15 fa'aa bitaa turre. Har'a birrii 38 bitaan jira. Kunoo birrii 38 bite kana differensii baay'ee qaba. Shunkurtiin barreen gaddaaf baranni waluun fakkaatu. Lukkuun barreen gaddaa hanga 550 har'a immoo hanga birrii 800 hanga 750tti bitaa jirra. Saangaa biran naqne garuu ani re'ee fi hoolaa ilaaleera suma naannoo kana ofitti nama butanii waama xinnoo ishee birrii 4,000 birrii 5,000 jedhu. Naannee akkuma humna keetiitti barbaaddee bittaa inni isaa waaman sodaachisa baay'ee amma 8,000 amma 7,000tti waamu yoo humni kee danda'e bittaa dadhabde immoo dhiistee dabarta. Torban lamaanas oomishaalee hundarratti gatiin dabaleeraa kan jedhan ammoo aadde Beeteleemi. Beeteleemiin jedhama. Haalli amma jiru baay'ee ulfaataadha. Guyyoota 15 dura qullubbii diimaan kiiloogiraamni tokko qarshii 20 hanga 25 ture. Amma garuu qarshii 35 hanga 40 kan jedhamaa jiru. Amma ayyaana irratti baay'ee dabaleera. Kan bara darbeerra baay'ee dabalee jira. Wanti hundi dabaleera gatiin isaa barbarreen qullubbiin garmaleedha kan isaan dabalan. Garuu sababa maaliin akka dabale hin beeku. Obbo Tolasaa Battalee qonnaan bulaa naannoo Aqaaqiiti. Hoolota furdisuudhaan gabaaf dhiyeessanii. Gabaa ayyaana san dhufee hoolota fidee. Hoolota manaayin qabaa horsiisee akka barreen gaddaa tollaalu akka barreen gaddaatti muti gabaan baran ammoo baay'ee quuddas namedha gammachuudha. Barreen gaddaa 4,000 barana 2,500 hanga naannoo 1,800 irree gurguraatan jira. Yaa ta'u malee bareeda baay'ee des namedha nama gammachiisa barana gabaan tasgabbaadha quufadha. Aadde Azeeb Takkaalli namoota dhaaba re'ee keessatti argine dubbisne keessaa isaan tokko daballiin gatii kan baranaa kan bara darbeerra
akka cimaa ta'e ibsanii jiru. Azeeb Takkaalinyi ibaalaala. Azeeb Takkaalinyiin jedhama. Re'ee bituufan dhufe. Gabaan gatii ittiin wal bitee gurguraa jiru kan bara darbeerra wal bira qabamee yoo ilaalame garmaleedha kan dabale. Garuu argamuun isaayyuu waan gaariidha jedhee yaada. Kan bara darbee qarshii 3,000 hanga qarshii 4,000tti bitaa turre re'ee tokko amma immoo qarshii 7,000 hanga 8,000 jedhamaa jira. Magaalaa Finfinnee bakka garaagaraatti akka naannofnee ilaalletti jala bultiin gabaa bara haaraa kan bara 2014 kan bara darbeetiin gatiin isaa haalaan dabalee akka jiru namoonni bitanis ta'e gurguran ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Wallee ayyaana waggaa kanaanin sagantaa irraa goolabaa sagantaa keenya booriitii walitti deebina. Sirna gadaa uummatee muukanadaa yaa odaa seenaa keenyatti barbaada yaa odaa koora sabaa keessummeessuun teessuma teenya mijeessu yaa odaa seenaa keenyatti odeessu yaa odaa. Si jala imitu kamuna gadin jatu ya oda namutu akkuma kiyya mirga kabai wallaltu ya oda jalle beshani ya oda nogubante midani ya oda tanan chalte muka hunda akkana masena kabda wai ati waan qabdu dada. Shanyii mukaa keessa siitu qabaa seenaa boonsaa kanaaf hin faadu si roobsaa. Odaa shanyii mukaa keessa siitu qabaa seenaa boonsaa kanaaf hin faadu si roobsaa. Sirna gadaa uummatee muukanadaa yaa odaa seenaa keenyatti barbaada yaa odaa koora sabaa keessummeessuun teessuma teenya mijeessuun yaa odaa seenaa keenyatti odeessu yaa odaa. Jalawal kunama ya oda mana mariba kabute senang keyom dagatama ya oda gadisa ya oda janda winte tufaya ya oda sena lumin kamne kabda simfan safarun temada ati wang kabdu gadada. Shanyii mukaa keessa siitu qabaa seenaa boonsaa kanaaf hin faadu si roobsaa. Odaa shanyii mukaa keessa siitu qabaa seenaa boonsaa kanaaf hin faadu si roobsaa.